Hawwiin Hawwiima Natti taate. Adeemsa jireenyaa keessatti wantoonni nama mudatanii hin beekamanii bakka yaannu yookiin immoo galma jireenyaa gahuuf daandii jireenyaa irra imallu irratti wantoota lakkoofsaan muraasa hin taanetu nu mudata. Mudannaan kunis bifa gammachuu qabuun yookiin gaddaan kan makame ta'uuti mala. Maaliyyuu haa ta'u garuu seenaa ta'ee nu bira darba. Yeroo baay'ee wantoonni gaarii ta'an umrii keenya keessatti dabarsinu osoo nu waliin turanii fi irra deebiidhaan nu mudatanii hawwii keenya isa gaariin taane immoo jireenya keenya guutuu osoo gaabbinuu nu hambisu immoo otoo nu mudatuu baatee kunis hawwii keenya. Ani maqaan koo Seefuun jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Arsii Lixaa aanaa Adabbaatti yeroo ta'u galanni maatii kiyyaaf haa ta'uutii akkuma umriin koo barnootaaf ga'een mana barumsaa akkam baradhu taasisanii. Barnoota kiyyaan ofiif baay'ee cimaa ta'uu baadhus barattoota kaan biratti garuu barataa cimaa jedhee waamama. Barachuu caalaas wantan jaalladhu hin qabu. Barnoota kiyyaafis iddoo guddaan qaba. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa hanga mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti maatii kiyya bira taa'een baradhe. Firii qormaata biyyoolessaa kutaa 10ffaa qabxii darbinsaa waan hin argadheef gara mana barumsaa qophaa'inaa yookiin immoo piripaaraatooriitti darbeen magaala ganda keenya irraatii fagoo hin taane haa ta'uutii garuu barnoota piripaaraatoorii barachuutiif hiriyoota koo waliin makamee bakka naaf mijattutti siqeen maatii irraa adda baheen barnoota koo barachuun murteeffadhe. Dhimma barnoota koo irratti moor xiyyeeffannoo kan naa kennan harmee kiyyaa fi obboleessa koo hangafaati. Ijoollummaa kiyyaan akkan nama gaarii ta'ee guddadhu hawwu na jajjabeessuu fi akkanumas gorsa gaarii naaf qoodu. Manan kireeffadhee keessa jiraadhullee kan barbaade naaf qabee obboleessa kiyya hangafaadha. Naannoo ji'a onkoloolessaa bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barnoota kutaa 11ffaan eegalee. Bara kana duratti waa'ee barnoota koo malee dhimma jaalalaatiif hammas hunda bakka kenneen hin beeku. Jaalalli ija uumamaa waan ta'eef darbee darbee na mudataan alaa jaalalaan miidhameen hin beeku. Xiyyeeffannaan koo guddaas barnoota koo qofaaf ture. Mucaan bakka ani mana kireeffadheetii qalbii kiyya fuutee Saaniyaa jedhamti. Bifa ishii kan keessaa fi kan alaa Rabbi wal madaalchisee bareechee ishee uume. Namoonni waa'ee nama jaallatanii barreessan yookiin immoo odeessan malleen dubbii keessaa arbeessuutti fayyadamanii waan nama sanaa ol kaasanii haasa'uun baramaadha. Nama barreeffama isaanii dubbisuuf yookiin immoo sagalee isaanii dhaggeeffatuuf akka waan uumamni biraa hin jirretti ibsuutiif ni yaalu. Inni kun dogongora ta'us isaan jaallataniif garuu tasumaa dogongora miti. Sababiin isaa immoo dhugaan waan jaallataniif isaaniif uumamni biraa gatii hin qabu waan ta'eefi. Saaniyaan ishee yeroo jalqabaaf an jireenya kiyya guutuuf keessoo kootti suuraa ishii kaafadhee kaa'edha. Ofiifin ishee hawwee maatii ani mana irraa kireeffadhee baradhurraatii kan dhalatte yeroo taatu bifaa fi amala isheen illee walqixxii kan badhaafamtedha. Maatii isheef illee dubara ajajamtu. Hojii mana keessaa otoo ajaja maatii isheen eegiin ijoollee taatee ofiif itti gaafatamummaan yeroo dalagdu baay'ee na ajaa'ibdi. Ganama maatii ishee hundumaa dursitee kan kaatu isheedha. Bakka isheen jirtu mukaa inni hin jiru. Qoostee amala nama kofalchiisuu qabdi. Jireenyi ishii gammachuun kan guutamee fi maaliyyuu yoo ishee mudate hin dhiphattu. Bara ani ishee jaalladhe kana Saaniyaan kutaa 6ffaa baratti. Yeroo kamuu taanaan halkan isaa ta'uu guyyaa na bira dhuftee na dubbistee deemti. Keessi kiyyas suusii natti ta'ee deddeebi'een ishee eegaa. Yeroon ishee argu miira gammachuun guutamee fi keessi koo akka nuuf jaalladhu kan natti himu miira gaariitu natti dhaga'ama. Amma sodaadhus garuu eessayyuu na jalaan deemtu jedhee yaada. Barnoota koo xumureen isheenis barnoota ishee xumurtee yeroo nan qaba jedheen hawwii abdiin guutameen jiraachaan ture. Isheenis keessa kiyya waan na hubatte natti fakkaataa yeroo hundaa deddeebitee balbala koorra dhaabbattee
nagaa nagaafatti. Dhuma bara sanii ji'a waxabajjii irratti barnoota koo kutaa 11ffaa waan hin xumureef mana isaanii lakkiseen gadi bahee. Guyyaaman galgala mana isaanii lakkisee bahee halkan abjuudhaan saaniyaan nama gara biraa waliin gaa'ela raawwatteen arge. Keessi kiyyas naasuu guddaan guutamee halkan hirriba keessaa wareereen ka'e. Dhugaas natti fakkaate. Haa ta'utii garuu daqiiqaawwan muraasa booddee abjuu keessaa akkan ture hubadhe. Ganama ka'ees ishee ijaan arguuf qofa gara mana isaaniin deeme. Ganama barii sana ijaan ishee argus garuu madaa keessa koo jiru baasee himuu fi akkaataan abjuutti ishee arge dubbachuuf keessi koo na hin dandeessisne. Abdii marra kaawwadheen fuula koo gara kaayyoo kootti naannesseen jireenya kootti fufe. Gara magaala isaaniitti yeroon deemu darbeen qofa ijaanin ishee argaa. Akka bilbila hin bilbilleefiif isheen bilbila of harkaa hin qabdu. Manaallee hedduu baatees hin mul'attu. Akkanumallee barumsarra waan jirtuuf hariiroo isheen nama waliin eegaltu dhiphaa waan ta'uuf eessayyuu na jalaan dhaqxu jedheen keessa kootti yaadaa barnoota kootti fufe. Kutaa 12ffaa baran baradhu mana biraa kireeffadhee waan hin galuuf akka bara darbeetti arguu baadhuunis darbeen hinuman ishee argaa. Hawwii fi abdii ani isheerraa qabu garuu ana malee isheen hin beektu. Rabbiif galanni haa ta'uutii qorumsa biyyoolessaa kutaa 12ffaa qabxii seensisa yuunivarsiitii waan hin argadheef bara 2011tti immoo qaamaanis irraa fagaadhee barnoota koo hordofuun itti fufe. Yeroo boqonnaadhaaf maatii kiyya biran dhufu akkuman ta'u ta'een deemeen fuula ishee qofa arga ture. Bara 2013 waggaa 3ffaa yeroon baradhu isheen kutaa 10ffaa baratti. Bara kanas keessi koo kanaan booddee si ga'aa waan uumame hin beektu argachuunis baattu mucattii kana akka jaallattu himii fi hanga yoom abdii qofaan deemtaa yoo dubbachuu baattee sarara diimaarra darbaa jirtaa mucaan kun geesseetti jechuun natti dubbata. Abjuu guyyaa jalqabaa sana waan hin argeef yeroo kamuu caalaa waan dhuma ishee yaaduun eegalee. Keessi koo tokko barnootarra waan jirtuuf gaafuma boqonnaa deemtu qaamumaan itti meeroonaan jedhu inni tokko immoo lakki dura barfatteettaa bilbila ishee barbaaddadhuutii akka jaallattu himuuyyuu yoo sodaatte sagalee ishee dhaga'ii jedhe anatti himaa. Hedduus naasuun natti dhaga'amaa waan jiruuf bilbila ishee barbaaduun eegalee. Ammas akkuma duraa yoo hin qabdu yoo ta'e kan namatti dhiyaatuun dubbisuun murteesse. Gaafa kamisa ganama Duwwaa 2 bara 2013 ture. Mucaa ollaa isaanii bilbileen haala ishee kan hin gaafadhe. Ani bilbila ishee hin qabu. Haa ta'utii garuu gaafa guyyaa 19 ji'a 7 bara 2013 akka heerumtu natti hime. Amma heerumteetti. Yeroon kana dhaga'u baay'ee rifadhee ganamni guyyaa sanaa galgala waan dheenatti fakkaatee imimmaan gaabbii bakka dhufee hin beekne tokko ija kiyya guute. Anis guyyaa kana akkuma mucaa kanarraatii dhaga'ee yoo xiqqaate akkan ishee jaalladhu ittan himaa jedhees nan murteesse. Bilbila obboleessa ishees barbaade argadheen bilbilee fi bilbila obboleettii isaa akka naaf kennitu nan kadhadhe. Innis tole jedhee naaf kennee yeroon bilbiluu fi nagaa wal jijjiirree erga na bartee booda heerumuuf akka jirtuu fi yeroo hedduu akkan gaaffii jaalalaa dhiyeessuu fi eegaa akka turte ani garuu carraa naaf laatamee fi waggaa hamma kanatti akkan fayyadamne natti himte. Wantan godhus nan dhabe. Boo'ichatu imimmaan kiyya guute. Sodaa fi wallaalummaan koo naman baay'ee jaalladhu kana otuu iji koo arguu gurri koo waa'ee gaarummaa ishee dhaga'uu onneen koo akka ishee jaallate yeroo hundaa natti himuu afaan koo dubbachuu dadhabee ana harkaa baate. Hawwii fi abdii
abdiin jaalalaaf waggaa amma kana eeggachaa tures natti dukkanaa'e. Ishiinis ta'e ani kanaan booddee waan tokko gochuu hin dandeenyu. Akkuma abjuu kiyyaan hin argee eengaddamoo dhuguma nama gara biraa waliin yeroo gaa'elaa ishee raawwatte. Anaaf guyyaan kun guyyaa gaddaa yeroo ta'u ishee fi abbaa manaa isheef immoo guyyaa gammachuu ture. Sirba artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa an osuman sitti man jedhu kan ormaa taate maal godhu har'aa boritu kana fidee garaan koo immoo si malee kunoo har'as amma sinuma na didee kan jettu affeereen bilbila koo jalaa cufadhe. Hawwii meeqatu guuttatee hawwii jireenya isaa gammachuu argatee kan ciise garaansaa nama meeqa laataa kan harkaan ga'atee fedhii garaasaatii hawwii kan dhuunfatee meeqa duraa saftee hawwiin hawwii taate. Eenyutu natti himaa eenyu beeka laataa eessa daangaan hawwii eessatti dhaabbataa eessarraa qajeelee eessatti gufataa. Dhugaa ta'uu baannaan hawwiin hawwiidhumaa kan qoricha hin qabne dhukkuba hundumaa kan qoricha hin qabne dhukkuba hundumaa. Yeroo ammaa kanattani ishii dhabuu kootiif keessi koo gaddaan guutamee dhiphinaanis michoomeetiin jira. Gara fuulduraattis maal akka dhufu hin beeku. Otuman dhaabbadhee ilaaluu mukatu narratti jigee. Hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan naaf qoodaa. Waan hawwitanis Rabbi isin hin dhabsiisiin. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'echaa guyyaa irraas xalayaa obboleessi keenyi nuuf ergisiniif dubbiseen ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomichichaa. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleessa keenya deeggaruuf utubuu danda'u akka qooddanii fi kabajaan isin hin gaafadha. Qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabaddeen daaddellee kana fakkaatti. Hangayoonaatti wanta na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akka na deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 6564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.